Hamilee ni jiru hamilee keessa laafaadha baay'ee hamilee kennaafi. Thank you. Dadhabdanii lash godhii xallaa jennu moo waa wayii gidduu buusu? Lash godhii xallaa jennu? Hin jennu. Maaliif jedhaa? Waa ol gaafataa deemuun barbaachisaadha. Ariifataan maal godhee maal laga bulchee maal godhan. Kanaaf hin ariifannu. Hin dhiichisna sa'aatiin dheeressina akka barbaannetti bashannana wajjiniin. Sagantaa wayii jalqabsiisne gidduutaan dhaabeen lash godhii xallaa burtukaanoo yaadamma walala shaamaa kee jala waan iskindir argeen barree hin gaafannaa asumatti jechuudha. Waa hunda wajjiniin bashannana jechuudha. Baay'ee miidiyaan agartuun biyya keessatti hojii bareedaa hojjechuuf istiidiyoo bareedaa kireeffachuuf qophaa'ee jira. Kanaaf caalbaasii tokko itti fufnee gidduudhaan immoo iskee galfannaa jechuudha. So ka'umsi caalbaasii keenyaa eenyu akka nuu jalqabu nama lama dorgomsiisna amma nuti. Namoota lama as dhaabban. Namoota jajjaboo lama. Ani ofii kootiif an filadha nama. Namoota lama nan filadha ofii kootiif namoota lamaan san as baasee abbaa feetan filattanii abbaa feetan irratti sappoorti gootu jechuudha. Yoo ka'ee nama tokko as baase nama jaallattan sana irratti 100s 250s shilingii sumunis dabaltu. Kan injifate maqaa keessan injifata. Walii galleemi? Walii galle. Ani eenyu nan filadhe beektu? Nasrii Aanolee. Hamilee kennaafi Nasriidhaaf. Nasrii Aanolee filadha tokko caalbaasii kana. Tokko isa namni Nasrii jaallatu biyya garaagaraas ta'ee hirmaachuu danda'a laaviin meebii yoo jiraate yookiin namoonni hordofaa jiran bilbilaan. Itti aansee immoo Nasrii biratti eenyutu jaallatama? Eenyutu jaallatama? No. Nasriini dorgommii kanas hin dorgomsiisa. Hin dorgomtallee. Amma ikii sabta kenna wanti sin beekamtan. Annan ta'a. Hin dorgomas hin dorgomta bara. Hin dorgoma hin dorgomsiisallee. Adaraanaan dhuftanus jedhee si waammachuu danda'a. Kan biraa Nasriin biyya kanatti baay'ee jaallatamaadhas baay'ee beekamaadhas feemasiidhas. Kanaaf nama narsii faan dorgomu eenyu? Haana yeellaan eenyu na jaallata. Maalan qabaa nasi. Amzaan miliqeeraa dhiifama naa godhaate nama tokko filadheera. Mubaarak Musammaa. Hamilee keenyaa fi Mubaarakiin filadhee Mubaarak Nasrii faana dorgomee mee Mubaaraktu injifatamoo caalbaasii kan Nasriitu injifata anatu murteessi Mubaarakottu. Anatu si ajaje bara. Ana amantii kan murteesse waan ta'eef gara isteejiitti naa dhufta. Amma ka'umsa caalbaasii qarshii meeqa akka ta'u gaafannee yeroo kaanu budha ol qabanii abbaan badhaasa kana fudhate eenyu akka ta'e waliin ilaalla. Kanaaf wal gargaartisanii maayikii Nasriitiin dabarsaa ka'umsa caalbaasii goonaa galatoomaa ulfaadhaa mi'a malinaa kennaa wayifan jedhe. Sirriitti galatoomaa ulfaadhaa. Ini yung kasar. Mahal itu. Acip itu. Karena kambas gitu. Karena kambas. Mana? Inna kama Ustaz Hamza syariat Allah dia biar kita baca berbar. Ustaz Hamza nama sirbin jiru edani nama. Kaya ba shirba gana gano? Ya Hamza Shimin nama waktu tu mereka era asra Nasri fi Mubarak immo indada befurdaras bayar dapat cundan dahu sporti kan egalera berkita amma Mubarakin bakka bu'e Mubarak yang dorgomaa jiru eenyu tas dhaabachuu qabu. Hanga hamma Hamzaan dhufutti nama tokko naa kennitu jechuudha. Mubarak jedhee dorgoma Nasrii waliin eenyuun naa kennitu nama tokko. Nama tokko naa kennaa. Mubarakin kan bakka bu'u Mubarak ni ta'a. Mubarakin bakka bu'e kanas dhaabatu. Mubarakin nama bakka bu'u naa fidaa.
Ofii kooti kaasu. Hamzaa Hashim. An itti bilbileetan kaasa. Garuu hanga sagantaalee eegaluu qaba sa'aatiin kee deemaa jira waan ta'eef nama tokko bakka buusu. Ridwaan. Yaasiin gara waltajjiitti naa kottu. Yaasiin Mubaarak Musammaa bakka bu'aa asitti. Yaasiniin Mubaarakiin bakka bu'aa. Ala isa sappoorti gootanu Mubaarakiin ati nama bakka buute ustaas kottu. Nama bakka buute malee si miti. Mubaarak taa'e deebii. Mubaarak mi'a milee kennaaf sadan isaanii jiru. Thank you galatomaan faadha. Amma caalbaasiin sun Nasriin gareen Nasrii gargaara. Gareen Mubaarak immoo Mubaarak jedhee isaaf jedha. Abdiin as jira maayikii qabatee Nasriin meeqaan akka caalbaasii kana qarshii isaatiin jalqabsiisu gaafanne kan isaa immoo kan isaas gaafanne sana booda itti fuftanii adeeme jechuudha caalbaasiin carraa gaarii. Thank you. Gastina galchi. Ana bicha galchi. Nama berarti awal itu. Check my talk on Masali. Kena itu lagi. Name one person. Okay, ini kena. Nama tu bunga Cina. Kuni Mubarak. Ya jemaah. Kun Yasin miti. Mubarakin bakka boy Mubarak dhaabachuu danda'u. Kanaaf isa inna batta bakka. Okay, isa bakka buufadhe mee jalqabatti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleewwan keenya amantii biroo hordoftan illee akkam nagaa jirtu baga nagaan dhuftanii. An akka abdii kana badaa iyyuu hin danda'u suutumaa isaa akkasittuu garuu qophii agartuu miidiyaa irratti argamne ergaa ka'inaan jedhanii maqaa kiyyaan illee gareen hundeeffame. Ganda warra sodaa dhufnee jiru ta'anii akka galle abdii qaba. Kanaafuu nu jajjabeessitanii bitaan yaabbattee mirgaan yaabbattee walgeettii koraadha. Garii kiyyas ta'e garii mubaarakis ta'e deemee iddootti wal geennu agartuu miidiyaa jajjabeessuudha waan ta'eef akkasumatti ammoo injifatamuu hin qabnu kabajaan isin gaafanna. Galatoomaa amma ammoo of Nasrii Aanolee irraa bakka bu'uudhaan dirhama 500 caalbaasiin jalqabsiisa. Hamilee kennaa fi maaloo galatoomaa. Ati dhaqee taa'i. Hamzaan dhufaara. Rabbi siisa tar'ee taa'i. Nama tokkollee bakka buusaa. Siifi. Baay'ee gaariidha. Garee inni 500 jedheera Nasriin. Hamzaan Mubaarakiin bakka bu'a jechuun inni dhufaa deeqaa muraasa booda gadi bahee. Anuma dhaabatee dhaggeeffataa ture dhaabatee dhaggeeffanne malee. Inni dhufa Hamzaanii. Gareen Nasrii Aanolee qarshii 500 jedheera. Gareen Mubaarak Musammaa harka baastanii shilingis sumunis itti dabaltu Hamzaan dhufee bakka dhaabatee inaasaa in eegala jechuudha. Harka keessan baastu haala sanaan caalbaasiin adeema jechuudha. Seera isaa isinitti haa immoo Nasriin. Hayyee seerri isaa maal seetanii tokkoffaa seerri guddaan caalbaasii naamusa. Namni kamuu namoonni as jiran kunniin namoota gurguddaadha namoota yaadaattu iddoo kanatti argame. Kanaaf jeequmsa kamiinuu maletti namni deeggarsa godhuu barbaadu obboleessi kenna mubeen as jira maallaqa isaa qabatee dhufee as bira dhaabatee dirhama 500 gargaaroo jedhe tiimii barbaadu san irratti maqaa dhahee maallaqa isaa galii godhee deema. Kaashidha maallaqi. Garuu jeequmsa koreelleen iddoo keessan nuu qabatanii tartiibaan maallaqa keessan qabatanii dhuftanii wal duraa duubaan garee qarqaaruu barbaadan himtanii iddoo dhuftanitti kabajaadhaan nuu deebitan jechuudha. Akkaataan qarqaarsaa akkana. Lammaffaa wanti kun faayila waraabamee ta'a. Viidiyoo kaameraamaanoon as jira waan ta'eef qulqullinni viidiyoo kennaallee akka nu jalaa hin banneef naamusni sagantaa kennaallee akka nu jalaa hin banneef laayivii irratti illee namoonni kumaatamaan nu hordofaa jiran waan jiraniif angama kooti wanti isin kadhadhoo jiraate naamusaan kaatanii naamusaan iddoo keessanitti jeequmsa tokko malee akka nu
isa. Seerri caalbaasichaa ammoo garee lamatu jira. Garee lamaan kun xumura irratti maallaqa abbaa caaletu injifata. Isin ammoo garee qal barbaaddan fedha keessanii hundi kennayyuu akka reefu isiniin jedhee miidiyaa kana sappoorti gochuudha waan ta'eef garee ofii keessanii barbaaddan maqaa dhooftanii qarqaaruu dandeessan jechuudha. Walumaa gala